Ya. Jaarsamaa kiti. Em? Asii ati. Amma kaamira keessa golgalchu. Adi mate amma garu mate. Wallahi yeroo duuba jana rakkoon qaba nama gisee inni shamarran janu marjala seenee laalu nanda maqaa hin jiraa miti. Aarsaa hedduutti kanfalee. Hagadhaa jaalalleen kiyya ka maqaa isaatiif adda baaneen tokkotu jira. Abjuudhaan isaa waliin bula jettee mi jedhe. Gadda. Seenaa gurraacha. Interview na godhanii yeroo kuweet jiru san interview na godhaniitiin ridaan interview na godhee jaarmaan irra jiru sun achuma abjuudhaan bulte sun hima jirti. Nagaan sonaan hin jenne san nagaafata. Enu ditti bekara. Maa fuudhanii viidiyoo san bakka seenne qaba feesbuukii yuutuubii akkana dachii tanarra hin deemani bar dachii tanarra. Ani ifatti guyyaa takkitti mee sagalee haa kenninu miidiyaa tokko irratti. Atamma dubbisa na raabsu dhugaa godhuu qabna. Akkama fi garuu osoo bakka takka wal geenne face to face ayin fiqir jedhan san naa kennuu dandeessaati. Si dhoggadhee nu kenna ammoo. Rabbumaan beeka wallaa. Abbuma beeka. Wallaahi ni shakkaan. Ni shakka. Tikkeetti beekanaa muradhee Faransaa himatan ayyuu dhaqee. Ati akkamitti dhifteetiin harka hundaa gara isaa ufaansita ajaa'ibaan tummaan si yaadde qalbiin geemii gara isaa ufaansita jedhiftee. Ada baatee asaans. Noo barfidanii melal geemii kana fidanii gisee akkana mataa gicci walii gootan laal kaampaaniin walii isin dabalaarti bara nami maal ijji namaa waa nama laalti wallaahi. Hojii maalati maa fi naansi tajaajibe. Maa fi naansi. Adaraa chuunu kanaaf sidee giddiin qabdee ofii aansaa Raachuu roota kanaaf akkasi baxxatoo fiigaata. Jiraachuu fedha ilmi namaa. Maakii biyyaatti jedhu. Bar dallantee barate jaarsa maakiiti jettee gaafattee bar. Isi agartee akkatti gaafattee. Gaafii baraka gaafii poolisaatitti baraka wotaadaraatitti. Maashaallah. Maali addee Koi ati. Osoo jaartii isaallee taateeti homaan jettu garuuyyuu wal baasanii diddiimaan kunniin lamaan wayi rakkina wayii homaa jedheeti. Mirinda zawaj Coca-Cola jedhee saada. Mirinda zawaj Coca-Cola dalchi Pepsi jedhee. Shamarran tullachuu maashaallaan bareeddaa wallahi. Kuulanii too. Ada faate ati na yaaduu dhiistee jirta naa bilbiluu dhiistee jirta akkana maan jettee gaa. Amma barata faayiroo seene maashaallah haftaa mitee sadaqaan natti toltee laaluuf beekase fakkaate ati. Ada faate garuu kana wal biraa qabna taa'e akkanaa mi taa'e. Maashaallah ibsishaa wallahi sheeka keeppii godhatta asila rabbeeriitiin malaa tofta ibsishaa kiyya wallahi keeppii mata nurraa eegana siin jedhe guyyaa jubba bicha Ada faate keeppi beekaa ol qaqqabeessi agarsiisuuf ni wallahi billaa keeppiin diina kiyya gaa'ii sababaa jahanamni garagaraa ababaa jaa keeppiin diina kiyya. Sheekin boone yaa sheekillee seenarraa bareeda nagarre tana faate angara barattu si bareedaan. Wallahi masila Kanaadaa deemaa jirra mee Faransaay tana keessa illee achisi baasuun danda'a yoo wal fuune maal qabu kaayiroo biyya daaraa tana keessa jiru.
Gaafa kanaadha deeminaan ibsishaa dhugaa si himaan sin beeku. Waliin beenu. Wah, apa sih buru akaunti kairu berada? No, amma jechuun laal kan jiraamitu osoo biyya tana keessa jiru adeemsa kennaaf jireenya keenya sirreeffanna. Oh, itu macam itu sirreeffan naree maara koo ammallee ta'u. Waan naan jaalala. Ati koo yoom jaalalaaf si bilchaatte onneen ta'e akkam mee koo miira jaalalaa mee mallattoo jaalalaa kana dhagayeman jettee ati feelingi jaalalaa kana dhagayeman jettee ati yaaddu keessaa takkaa lama naa himi mee ni ilaala. Ada faate inni jidamman Mana apa nak kerre? kamu infune. Ambar manaa baansi arge mee fakkeenyaa fi jaalalaaf qophooftee jirtaaf onneen ta'e bilchaatte. Mana apa nak kerja san? Dia tu jaalala sitti ni mana? Ati manaa banna anas si arge malee ati nan argine baal. Koo kaba kerja san dia tu nyawa itu san akamin tu le. Wayita san diimaa turte. Dia tu tu. Anaan jaalala nama jaalalaan argu malee ammas shamarran isaa jaalalaan irraa qabamanii wanna jedhanii malee isaa takka waa'ee jaalalaa himuun argine takka muudannoo jaalalaa qaba jedhee himuun argine. Himee jira. Amma dura anis YouTube irratti haasee. Yaa'ee waa'ee baharaa san irratti an dhageeffadheen ture garuu viidiyoo san hunda hin xumurre. Haasee. Maali mi waa'ee kee bicha haaseen himne? Maashaallah garuu waa hedduu sirraa jaaladhe bakka sani waasha rabbi bar waa hedduu si bareechise rabbi roonne jaalala tana bichaa si keessaa fuudhe bar wallaahi maashaallah quraana qara'uu ni beektaa rabbi namoota meeqa keessaa fuudhee biyya san si geesse kanneen moo keessaa onne jaalala tana bicha rabbi si keessaa harkisee baase maaf akkasi garuu Maaliif akkasii garuu? Tana maaliif rabbi sirraa mudannoo tana himime? Adi kana sababa karaa siif hin himne anawwan? kuno asliin ilkaan laalka balbaltii isaa nama saddeessan sibtuu kuno ina shamarran ima jaalalaan booji'aa jira jaalala ima ibsataa jira. Balbalti sana saddeessan. Bakka dura ba Wallahi. Sonillee qaba namni si walii mana keessa gadullee jaalalan beeku akkam kam nurraa bahi kanaan wallahi kan rabbi jedhaati ilaali namni bakka oolu fakkaata jedhan sani ka isaa walii mana keessa yerullee jaalalan beeku laal qollofamte onneen isaa auzu billah Orang mana? Itu rana saya tadi sih. nurraa baase Alafate fikirnya agak mecerresha benar. sagalee namaan jettu mee akkana baasi gara kaameraa maa kaameraa de Lalas pas. Keras bayi. Imbo ini. Anak Farno. asbay maa waa kibbeeti hatte moka dhokattuu asbay gaan nama kibbeeti hate dhokata dha ingizee kiggizee biyya jirru namni yoo dhokate kibbeeti hate hoyra wallahi kibbeeti diga jechuudha bakka Alafate fatan gua terlambat. Tizita mereka ya dan dewan gara. ay mee dhiisi nama kana sagaleedhaan waan beeku kana anu nama naka tiraansiitu godhu kanii ibsa Darah si jasan. Sanii sagaleen isaa. darasaan si jammu laala hagana hunda jaalalan beeku laala afaan Darah si jasan nama kamu datang sah. Isa tahu rupa bayi sudah kan? kawasoonu arsii keessa quraanaa beennu baaleen beennu gatee galee bar wallahi nu gatee galee bar masjiida dhaqee galaaf osoo eennu kama gale jedhan dhageen Agak apa kerana kan kira?
Abjuun isaa tasaa akka ofii jennaan gale ka'e. Waan deemu farkate maal ta'u qabda? Maal argate? Si argate qaba. Gaafa si qammate. Ana duratti sana murshidaa takka waa'ee durbummaa gaafadhe hin qaba jette kakadhume jennaan wallahi waan gisee xiqqeennaa irraa kaasee haga of guddadhe of beekee malee waan achi duraa jirti hin jirtu hin beeku. Maal argata sila? Ibsaayyee bar wallahi I am dingil I am single I am dingil wallahi. Beekami. Ati laal amma asli fa'a namoota tokko tokko yoo dubbistu ati faatee dingilaan qabdu wantoota garaagaraa sirna seenaa koo xureessuuf sitti haasa'uu dandeetti gadheen. Ati hin dhagahin wallahi Dhagawa. akka goota dheeraa qaba. Bosona seenne malee Oromoodhaaf gabbahee karaa cufaa jedhee karaa hin cufne malee seenaa guddaa qabaan. Arafaate. Amma kaa mukaddaadhaan tumu situ maalaa? Arafaate. Gubbaa yoo taate malee jalaa akkati qabdu hin beekan shakkiin kana. Maali nunni kun akkanatti kabalaa jiru qoy. Ajaa'ibaa waan bira jira. Olatti teeritti akkas. Maali jalaa qabdaa? Albiin gara ajaa'ibaa na jirti akkam. Wajjin nuti jirta ajaa'ibaa. Dhugumaan adda kiyya jira. Sistarii dubbisaa jira garuu as bira ifaan bannaan waatu dhufee akkana godhe. Nama bar si dhaye bar dura si dhaye. Na dhoofne anatu akkana qabe. Dura si dhaye turme. Waatu dhayeechi deebi'e. Ani hidhi basii sagarraa iyyuu shakkaara akkanaan hidhiin akkanaan bareenne akka hadha keeriidhaaf. Haadha faana Ada fatih tega. Ari baik. Komandan tu kau. Ini cerita kita deh. Galau bos. Wah ini aduh maru fede okra. Galau tenang ini ada lagi. no marakana ale barni namin tuh. Barni arge bargadi tu kabadu kan belal kadai kakabale wan ni godem be kulal kara amasi midate sanin argite. Ada maju. Wallahi maju. Ini nafsu ya saja. Ya fatih. Sistari dah. Ini rapo ka basani. Rakkoon qabu dhiiraadhaan amma yeroo ammallee silkiin biizii taanaan siisterii biraazarii dhiirrillee biraazariidha siisteriidha maazarii dawwalaa. Wallahi. Allah. Siapa bakal kita wani lah kau bekom. Galah tu. Neeni rakkanne wallahi. Ada Fatih geran. Wallahi jaalalli maal akka taate sin barsiisa qoyaa isin ijoollee akkasii mana takka keessa galtan san tiimii keessa san jaalala barsiisuu qaba wallahi. Rabbi. No, ada Fatih dukumani yuk kesan bersih juga. Keessaan hin nyaata kootte. Iya ada buat. Mira keessan na darbu barbaada bar baby calm down baby oh my god under the shit under the ship jechuudha. Wanjira wanjira. Akur di Ubarik musamma san. Isarra digefat. Comportamo. Barsiiftu warra takkatu bara irraa du'e achirra. Kau Masih sederhana. kafarai dah tidak kau. Wallahi icciitii warra kaayiroo kana baasuudhaan akkana rakkadhe walla guyyaa takka durriyyaan dhooftee lafa na buufti yaa rabbi na eegi'ati. Sanuu osoo kanaa dangayin. Salat kesan bisa ya fatih tak. Hin baasu icciitii. Ani baate osoo jiru namu sintuku ya. Namu sintuku maal jaalala haadha faatee tu wallaaltee kun haati faatee haga hadhaa akkana waa'ee waggaa tokko waggaa lama lakkoofsiise. Nama banyak jalan sabar ada Apa fatih. dia kisi kan dia fatoki.
Foto kiyya kisi kaadhu. Foto kan kee argina shamarran ulaali na jeeftee kaatee ibiddana irra darbiti. Foto kee argina shamarran wallahi. Ati ka shamara maal gootare shamara taatu waan akkasii difurraa qabuu dandeetta ka dhiiraa siin jedhe yoo si tuqan. Nama shantaata yoo na dhufte kamiin ofirraadha yaa. Tokkoof lama rakkoon qabuun cafallaqaanu. Dhiiraayyuu tokkoof lama rakkoon qabu wallahi. Dhiiraayyuu jawalla. Wallahi dhiiraayyuu tokkoof lama rakkoon qabu. Boksi damo berarti. Ciibsiteera deeme. Akka sheekaa bitara solee qorii kana Sheeka maaliin fidaa jira bara makaayiroo. Sheeka kam? Sheeka maaliin artisti. Ada baatee si harka bu'aanis. Baay'ee gabbayee bu'e. Amma hojii bareedaa hojjetaa jira bar guyyaa kana beeksisa inni baaseen argine akkuma Abiyyi Ahmad guyyaa irraa beeksisa baasa. Dhaabbu ati isa bituu kamitti garuu deemte inni si harkattu haadha faatee. Ada baatee aga wala tak. Miila kana jiru qadhataa bar rakkoo qabu sun viitaaminii garagaraa nyaachifnaan homaan jedhu. Miila kana Inta nyaataa ispoortii hojjechiiftaa bas. Taayiroon tun sadaqaan tun baay'ee dansaadha. Rana cufu goota kwaan don't worry. Inni achi dhufee moo? Gibeen fedhe guutee banaaf si addaan kutuun danda'u never ever. Me no change itti dawwalatatti si dawwalattee qanyoon eegalti fuula. Si dawwalattee yaa itti dawwalattee. Silkii biraatiin na dubbisaa jira. Na dubbisaa jira. Akka mataa si yaaddii qalbiin gara isaa kana sareeti. Isaaf na gooti qalbiin. Poster jettee reefu gaafattee fusanii fi bara. Gaafachuufi. Gisee ammasiin akkasi gaafatte sanii shakkee anuu barmiira keessa galtee gaafatte. Barraacha iyyuu akkasii itti lolteen argitu adaa mucaan kanaaf deessaa akkanatti. Raajuun si jamil jaalala baay'een beeku bara innillee miskiina wallahi. Makiyyaan kanaaf dhiifte. Jaalala bira. Akka hin beekne raachuun hin beekaa jaalala. Bar guyyaa tokko soodare wal argine aniif raachuun kun. Gaafa deemu deemtu. Haadha faatee gaafa deemu deemtu sanii guyyaa wala galtan sanii. Gaafa amaaniin fa waliin soodare dandhise. Intane guyyaa alataa. Alataa sane. Way soodare san keessa so wal baadhannee bishaan san wal daachifne ibsaa ko wallahi. Maal dalaginati. Ingalla. Namaan himtamee wallahi seenaa takka waan himtuun qabdu godhatamame wanna ati meenal meen jira miti. Seenaa takka waan himnu qabnu bar. Ingalla siin jedhe waliin gallee soodaree daa'ina. Achi keessa bariin jira miti gisee jaalallee ofii tana baadhatee bishaan kana keessaan deemu laaliin jira miti waatu Filippuuf godhi si godha waatu Filippuuf godhi. Neen kaakoo bareedni Naafsee xiqqaan sun dhungaa uudis baara yaada. xiqqaan jiran soodareen guddaadha. Baara yaaduu saboyi. Soodareen xiqqaa. Dabarti kaamiti soodara keessa deemtee iyyuu xumurtu ka duraa ka xiqqaa argite ka ammaa sirriitti onna ta'eera bara. Mucaa sheetichatu giiftii naa kennaa raachummaa fi aanaa rabbin. Raachuu achi dargitee ati. Raachuu achitti arge bishaan ho'aa bakka bishaan ho'aa dhiqatan tokko jala seenaa jalaaf siiga. Salaam sheekan giiftii naa kennaa sheeyyamani abu naayif jaabir. Rabbi jaalala sheekotaallee kan keessa taa'e alhamdulillah. Sheekoti tursiteeti ammoo maasii arafaate. Wallah maashaallah. Binti waliin ta'u malee warra sheekaatiin wal ta'a baran. Saaka gaaf dura. Yaaduu jaanii.
gaaf duraasi ini. Taka gaaf duraasi ini. Baatee jettee bar isaa fi jaalfatii dho kana irratti. Jarri kun lamaan mataa jabaatan jettee. Jarri kun lamaan mataa jabaatan subhaanallah. Isaa fi jaalfatii dho baantee bar. Maali reedii walitti himsite? Miimori. Saabbat. Tobi. Forjii miima tujii bida. Miimori ni kenna. Agartee ni mucaa. Sa'aatii gabaabaa sadi fi Mana fakkaata akka. Mee as ba'i. Darasicha hin agarree? isa rifeensa qabu sen. Darasicha kee hin agarree? Akka rifeensa qabu. Ati baatee ibsarraayyuu na qayyaratu hedduu bari. Abadan never ever ibsaarra abadan. Hanga ibsaan Faransaay hin bulchu nama tokko hin jaaladhu Faransaay keessa. Yes. Never. Dhugaas. Mee atama budunii kenna kana fikirii barsiisi bannaayi. Akka hin Jaalala barsiisaa akkamitti? Fikirii barsiisa jedhee Mama gadi. mega. Ora ba. Nama shan.